sochii waraana marsaa lammaffaa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo hidda gabroonfattoota buqqisuu fi handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kan sirna gita bittoota keessatti oomishamu qabachuu akka ta'e qondaalli olaanaan waraana bilisummaa Oromoo turtii raadiyoo arraata biyyoolessaa Oromiyaa wajjin taasiseen ibsee jira. Siraaj sabaaf dhimma kanarratti gabaasa guutuu qindeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru hundumti goleen Oromiyaa gobbaa marsaa lammaffaa gobbaa duula imala gara Finfinnee jedhuudha jalqabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa marsaa jalqabaa maqaa gootota gameeyyiitiin moggaasee adeemsisaa ture xumuruun bobbaa marsaa lammaffaa duula imala gara Finfinnee jedhuun sochii waraanaa irra jiraachuu ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa ibsee. Duula marsaa jalqabaa maqaa qabsaa'ota gameeyyii Elemoo Qilxuu Dhadhii Gammadaa Laggasaa Wageeffasan ammeetiin moggaasee lola guddaa kan adeemsaa ture waraanni bilisummaa Oromoo xumuruun boqonnaa biraa jalqabu ibsee. Duula maqaa qabsaa'ota gameeyyii kanaan duuleen kibba lixaaf giddu galeessa Oromiyaatti aanotaa fi gandoota hedduu bilisa baasuun faajii walabummaa Oromoo dhaabuu isaas ibsaatii ture. Duula kana keessatti loltoonni seenaa qabsoo Oromoo keessatti eebbifamanii hin beekne mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo kibba giddu galeessaaf lixaatti eebbifamaa turaniitii jiru. Dargaggeessi warraaqsa ijibbaachisaa taasisee riiformii siyaas diinagdee Itoophiyaa keessatti fidee butamuu jijjiiramichaa hordofuun mooraa hidhannoo qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuun isaa dubbatamaatii ture. Dargaggoo fi dargaggeettiin qabsoo karaa nagaatiin adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa buqqisan har'a sirna bilisiginnaa qabsoo hidhannootiin buqqisuuf wal'aansoo taasisaatii jiru. Wal'aansoo kanas fiixa baasuuf duula marsaa jalqabaa goolabuun duula marsaa lammaffaa duula imala gara Finfinnee jedhuun sochii waraanaa adeemsisaatii jiru. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa masoo Marroo Dirribaatiin waamamuun gabroonfataa buqqisuuf kallattii hundaan Finfinnee marsaa jirraam duulli adeemsisaa jirrus duula Finfinnee to'achuuti jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa marsaa lammaffaa kan egaa yeroo darbee yaadataa bobbaa bakkoota adda addaatti zooniitiin qoqqoodamee marsaa tokkoffaan kan deemaa turetu ture. Bobbaa akka fakkeenyaatti kan jaalladhasaa wajji Dhadhii Gammadaa Elemoo Qilxuu fi Hasan Aammee inni kun zoonii adda addaatti qoqqoodameetu deemaa ture. Bobbaan suni bobbaan marsaa tokkoffaa xumura itti goonee akkaataa barbaadamee fi waan barbaadamee guutummaan guutuutti galmaan gahatee amma kan itti aanu zoonii waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru hundumti goleen Oromiyaa bobbaa marsaa lammaffaa gobbaa duula imala gara Finfinnee jedhuudha jalqabee jira. Sochii waraanaa marsaa lammaffaa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo hidda gabroonfataa buqqisuu fi handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kan sirni gita bittootaa keessatti oomishamu qabachuu akka ta'e qondaalli olaanaa waraana bilisummaa Oromoo turtii raadiyoo arraata biyyaalessa Oromiyaa wajjin taasiseen ibseetii jira. Egaa uummati Oromoos kan beeku waraanni bilisummaa Oromoo kan itti jiru miilana ta'uu qaba. Xumura argachuu guduunfaa argachuu qaba. Jenneetu deemna. Warri adeemaa jirru immoo handhuura kan hojjeneene maaddoo hidda gabroonfataa kan jiru Oromiyaa handhuura magaalaa Finfinnee kan bakka kanitti injifannoon kamuu irratti galmaa'ee yeroo hiddi sun hin buqqa'in bara baraa ummaa deddeebi'ee hiddi fagoo irraa ciccittu laphee ammas deebitee lafa qabattee roorroon gafummaa nurra dheeratee turuu sun bakki sun cituu qaba. Hundeen buqqisuudha qabna jenneetu kan adeemaa jirru. Uummanni Oromoo sochii waraanaa waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru cinattiin duula imala gara Finfinnee kana milkeessuu fi gabrummaa hiddaan buqqisee gatuuf dammaqiinsi siyaasaaf hawaasummaa yeroo kamuu caalaa akka barbaachisuu fi balbala Finfinnee shananiin daandii seensan kutuu waraana bilisummaa Oromoo waliin Finfinneetti marsuu akka qabu dhaameetii jira. Daandiilee magaalaa Finfinnee seensan cufamuu qabu kan jedhe ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Uummanni Oromoo midhaanii fi bishaan isaa Finfinnee irraa yoo kuteen gumaachi qabsoo kanaa olii hin jiru jechuun uummanni oggora midhaanii fi bishaanii magaalaa Finfinnee irraa akka kaa'u ibse. Harri shalan Finfinnee midhaanii bishaan keenya gatuu hin qabdu.
Sirniin achi keessaa suni qaama Oromootti maxxanee garagaraan dhiiga Oromoo xuuxaa hafuu hin qabu. Baqqa'uudha qaba. Kanaaf daandiin kamiyyuu gara magaalaa Finfinneetti geessu cufuudha qaba. Cufamuudha qaba. Midhaaniif bishaan keenya irraa kunnee itti marsinee taa'uudha qaba. Uummati Oromoo kana qofaa yoo godhe assoon gumaachi inni keessatti batalu kanaa olii irraa barbaadamu hin jiru. Hojiin waraana bilisummaa Oromoo diina buqqisee gara fuulduraatti tarkaanfachuu yoo ta'u, hojiin uummataa immoo dhaabbilee tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa, baankiin, bilbilam, hospitaala, daandii, riiqichaan, dhaabbilee barnoota olaanoof kanneen hawaasaaf tajaajila kennan hunda dammaqinaan tiiksuu akka ta'es ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kun hubachiiseetii jira. Itti aanaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo fi ajajaan zoonii kibbaa gammachuu abbooyyee turtii BBC World Service wajjin taasiseen osoo wareegama guddaa hin kafaliin akkaataa Oromiyaa guutuu itti dhuunfannu irratti hojjetaa jirra. Finfinneenis marfama keenya keessa jirti jechuun dubbate. Osoo wareegama guddaan hin bahin akkaatuma itti yaanee guutumaa guutuutti Oromiyaa itti dhuunfannu keessatti hojjetaa jirra. Kanas itti milkaa'aa jirra. Finfinneenis marfama keenya keessa jirti. Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaan qabsaa'aa jireenyaa rabbummaa turtii OMN wajjin taasiseen ammoo Abiyyi Ahmad harka kennachuu qabaa baqatee eessattuu hin ba'u jechuun dubbateetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo duula waraanaa imala gara Finfinneetti taasisaa jiru milkaa'aa akka jiru ibsuu irratti argama. Was first formed in the 1970s. Today, as Duula waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa dhuunfachuuf taasisaa jiru sababeeffachuun koreen tumsa waraana bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaatti ijaaramte dilbata dhufu gaafa 7/2021 tumsi diinagdee waboof akka taasifamuu fi marii hawaasaaf waamicha dhiyeesse. Waamichi kunis kan dhiyaate koree tumsa waraana bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaa damee magaalaa Johannesburg fi Cape Townitti. Miseensa koree tumsa waraana bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaa dubbisuun Muhammad Fantaalee dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Duula waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa dhuunfachuuf taasisaa jiru sababeeffachuun koreen tumsa waraana bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaatti ijaaramte dilbata dhufu gaafa 7/2021 tumsi diinagdee waboof akka taasifamuu fi marii hawaasaaf yaamicha dhiheesse. Waamichi kunis kan dhiyaate koree tumsa waboo Afrikaa kibbaa damee magaalaa Johannesburg fi Cape Townitti. Jiraattonni magaalaa Johannesburg fi naannoo isii magaalaa Johannesburg iddoon sagantaa tumsa kana 1/7 daandii 8ffaa Avenue Mayfair Cultural Centeritti waaree booda sa'aatii 2 PM tti kan eegalu ta'uu koreen kun beekseera. Yaamichi kun kan godhame fi guyyaa sanbata guddaa as deemu yookaan sadaasa guyyaa torbaati. Bakki itti godhamuusi magaalaa Johannesburg. Lakkoofsi bakki itti godhamuutis yookaan adreesiin isaa teessoon 1/7 daandii 8ffaa Mayfair Cultural Center kan jedhamu duratti tumsa waraana bilisummaa Oromoo marii hawaasaa kanarratti qeerroo fi qarreen Oromoo magaalaa Johannesburg fi naannoo isii jiraatan baay'inaan irratti hirmaachuu waan humni keessan danda'u gumaachuun waboo dirree lolaa jiru jabeessuu keessatti qooda akka baattan waamicha isiniif taasisna kan jedhan koreen kun sochiin kun uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu keessatti jabaatee akka sossoobu fakkeenya guddaadhas jedhanii jiru. Gama biraatiin koreen qindeessituu sagantaa kana haala qabatamaan amma Itiyoophiyaan keessa jirtuu fi sochii waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee cufa keessatti geggeessaa jiru irratti hawaasa waliin marii bal'aa kan geggeessus ta'uu ibsanii jiru. Itti aansunis Afrikaa kibbaa keessatti yaamicha kanaan dura godhamerraa kan ammaa kana kan adda taasisu duula waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa dhuunfachuuf taasisaa jiru kanam gama diinagdeetiin tumsuuf kan duraan caalaa hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraatu xiiqidhaan hirmaachuun duula xumura gabrummaa jalqabame injifannoon xumuruuf yaamicha taasifame ta'uun koreen tumsa waboo Afrikaa kibbaa kan waliigalaa beeksisee jira. Kana malees hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraatu kanan duras waan danda'uun waraana bilisummaa Oromootiif tumsa taasisaa tureef galateeffatanii jiru. Akkasuma jiraattonni magaalaa Cape Town fi naannoo isiitis guyyaa wal fakkaataa dilbata
dhufu magaalaa Cape Town waaree booda sa'aatii 1 PM irraa eegalee teessoo yookaan bakki marii kanam tokko sadii daandii Belgravia Road bakka Atolon jedhamutti kan geggeeffamu ta'uun koreen tumsa waraana bilisummaa Oromoo damee Cape Town beeksisee jira. Qeerroofiim qarreefiim hawaasa Oromoo magaalaa Cape Town fi naannoo isii jiraatan cufaaf yaamichi fakkaatan koree tumsa waraana bilisummaa Oromoo damee Johannesburgiin taasifame. Koree tumsa waraana bilisummaa Oromoo damee Cape Townitiinis dhihaatee jira. Tumsi kunis akka geggeeffamu kan murtaa'e erga yeroo murteessaa kanatti hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo deeggarsi diinagdee uummata Oromoo irraa akka isaan barbaachisu gaafatanii boodadha jedhu miseensota koree tumsa waraana bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaa keessaa kanneen OMN dubbise. Waraanni bilisummaa Oromoodhaaf lubbuu jijjiirraa hin qabne kennee wayitii qabsaa jiru kanatti Oromoon biyya keessa fi alaa bakka jirurraa waan danda'uun waboo cinaa dhaabbachuu akka qabus koreen kun ergaa fi yaamicha Oromummaa seena qabeessa dabarsee jira. Kanaaf dilbata dhufu gaafa 7 jiraattonni magaalaa Johannesburg, Cape Town fi naannoo magaalaa Kandeenii marii hawaasa kanaa irratti hirmaachuun waboo akka deeggaru jechuun koreen qindeessituu sagantichaa waamicha Oromummaa dhiheessee jira. Ji'ootaan dura tumsa waraanaa tolfatanii kan turan waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay qaamaan wal bira gahuun isaanii ibsame. Bulchiinsa Abiyyi Ahmed kan ilaalcha nugusoota Itoophiyaa keessatti deebisaa jiru wal gargaarree buqqifna jechuun tumsa waraanaa kan tolfatan humni ittisa Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo adda waraanaa Wallootti qaamaan wal bira gahuu isaanii BBC'n Afrikaa Geetaachoo Raddaa wabeeffachuun gabaase. Dubbi himaan humnoota Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa miseensonni waraana Tigraay fi loltoonni waraana bilisummaa Oromoo adda waraanaa Wallootti qaamaan wal bira gahuu BBC Afrikaatti himani. Kaayyoon humnoota lamaanii Finfinnee to'achuu akka ta'e Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisee hanga ammaatti ibsi kennee jiraachuu baatus yeroo barbaachisaa ta'etti humnoota Tigraay waliin wal maddii hiriiruun akka lolan kanaan dura ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasaan kan sabaaf ture. Waraanni TDF magaalaa Baatee guutumaan guututti to'achuu jiraattonni himani. Bulchitoota magaalattii dabalatee kaadiroonni bilxiginnaa magaalaa gadhiisanii baqataa jiru. Magaalaa kana to'achuu keessatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo akka jiru jiraattonni ni himu. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Waraanni TDF magaalaa Baatee guutumaan guututti to'achuu jiraattonni himan. Bulchitoota magaalattii dabalatee kaadiroonni bilxiginnaa magaalaa gadhiisanii baqatanii jiru. Magaalaa kana to'achuu keessatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo akka jiru jiraattonni ni himu. Waraanni TDF wayitii magaalaa Baatee to'atutti jiraattotaa fi qabeenya irra miidhaa hamaa osoo hin geessisin bifa naamusa qabuun magaalattii akka dhuunfatan maddeen ni dubbatu. Wayitii ammaa caasaa bilxiginnaa diiganii haaraa filachuuf qeerroo qarree fi hawaasa magaalaa wajjin marirra jiraachuutu ifame. Humnoonni TDF magaalattii to'atan dargaggoota magaalattii fi naannichaa wajjin marii taasisuun hidhachiisaa akka jiranis jiraattonni ibsanii jiru. Gama bulchitoota bilxiginnaatiin kantiibaa magaalaa Baatee dabalatee kaabinoonni sirnichaa guutummaatti baqachuun magaalaa gadi dhiisanii jiru. Oduu walqabateen waraanni bilxiginnaa mooraa waraanaa burqaa keessa ture guutummaatti humna ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromootiin dhuunfatamuun gabaafame. Humnoonni Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo WBOn duula waloo geggeessaa jiraniin mooraa waraana bilxiginnaa guddaa daangaa Amaaraa fi Affaar gubbaatti argamu haleeluudhaan dhuunfachuu isaanii maddeen keenya waraanaa fi jiraattota irraa beekuun danda'ameera. Waraanni humna ittisa Tigraay magaalota Dasee fi Kombolchaa to'achuu hordofee duula waloo WBO wajjin kallattii lamaan taasisaa jiraachuun kan ibsame yoo ta'u wiixataa kaleessaa sa'aatii booda magaalaa Baatee fi Harbuu to'achuun deemsa isaanii kallattii kibbaa fi bahaatiin itti fufanii jiru. Duula qindaa'aa waloo Tigraay Defense Force fi waraanni bilisummaa Oromoo karaanis waraana bilxiginnaa guddaa magaalaa Burqaa jedhamtuu fi Affaar fi Amaaraa daangestuu keessa qubatee jiru guutummaatti barbadeessuun deemsa isaanii gara daandii guddicha Finfinnee Jibuutii geessisu taasisaa akka jiran maddeen keenya waraanarraa beekuun danda'amee jira. Yeroo ammaa daandiiwwan gurguddoon naannoo Affaar kutaalee biyyattii birootiin wal qunnamsiisan cufamaa kan jiran yoo ta'u tajaajilli bilbilaa fi intarneetitis akkasuma naannicha keessatti adda citaa akka jiru mirkanaa'ee jira. Sirni bilxiginnaa gama isaatiin labsii waraanaa lallabuu kan itti fufe yoo ta'u sa'aatii dhumaa kanatti lammiilee nagaa
irbaata rasaasaa taasisuuf sochiin sirnichi taasisaa jiru bu'aa tokkollee buusuu waan hin dandeenyeef Abiyyi Ahmad aangoo akka gadhiisuun xiinxaltoonni siyaasaa fi waraanaa waamicha dhiheessaatiin jiru. Bulchaan Itoophiyaa fi hoogganaan humnoota waraanaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Ali walgahii ministeerotaa fi deetaa ministeerotaa wajjin taasise irratti humnoonni alaa TPLF wajjin nu lolanii jiru jechuun dubbate. Walgahii miirri abdii kutannaa fi mo'atamuu Abiyyi Ahmadii fi ministeerota isaa irraa mul'ate jaamee dubbatamaa jiru kanaan adii fi gurraachonni adda waraanaa wallootti TPLF wajjin lolanii du'anii jiru jechuun dubbatee jira. ደበለተ ቀምና ጦርነት ማለት የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ የመጨረሻው ጫፍ ማለት ነው። Bulchaan Itoophiyaa fi hoogganaan humnoota waraanaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Ali walgahii ministeerotaa fi deetaa ministeerotaa wajjin taasise irratti humnoonni alaa TPLF wajjin nu lolanii jiru jechuun dubbate. Walgahii miirri abdii kutannaa fi mo'amuu Abiyyi Ahmadii fi ministeerota irraa mul'atee ja'amee dubbatamaa jiru kanaan adii fi gurraachonni adda waraanaa wallootti TPLF wajjin lolanii du'anii jiru jechuun dubbate. Abiyyi Ahmad humnoonni alaa nu lolanii aarsaa lubbuu kaffalan jiru jechuu malee ragaa amansiisaa waan kana mul'isu wanti dhiyeesse hin jiru. Haasaa isaa keessatti humnaa fi teeknooloojii nuti qabnuun ol humnoonni qaban teeknooloojii fi odeeffannoon sadarkaa olaanaatti deeggarsa godhaa fi jiran jechuun dubbate. በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ተሳትፈውበታል። ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ የኢትዮጵያ ዝርያ የሌላቸው ሰዎች ተሳትፈው መስዋዕትነት ከፍለዋል። ነጮች ጥቁሮች በደሴ ውጊያ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተሳትፈው ሞተዋል። Himannaa bulchiinsa Itoophiyaa kana ilaalchisee deebii gabaabaa fuula Tiwiitara isaa irratti kan barreesse dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa Abiyyi humnoota alaa TPLF waliin lolanii jiru jechuun isaa soba jedhe. Abiyyi Ahmad kaayyoo fi hiikaa waraanaa yoo ibsu waraanni tooftaa isa dhumaa fedhii siyaasaa galma ittiin gahanidha. Fedhii siyaasa humna waraanaatiin galmaan gahuun tooftaa abbootii irree itti fayyadamaa har'a gahanidha. Nageenya buusuuf waraanni furmaata ta'ee hin beeku qeeqni jiru fuula miidiyaa hawaasummaa irratti barreeffamaa jira. ጦርነት ማለት የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ የመጨረሻው ጫፍ ማለት ነው። Waraana ganna tokkoof adeemsifamaa jiruun harkaa bittinnaa'uu fi booji'amuun kan amane ajajaan waliigalaa waraana Itoophiyaa Abiyyi Ahmad diigamuun hidhannoo gatanii deemuun hidhannoo gurgurachuun turee jira jechuun ministeerotaaf ibse. Waraana adeemsifamaa turee fi jiru keessatti raayyaan ittisa biyyaa kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamuu fi booji'amuun humna ittisa Tigraay harkaa akka jiran gabaafamaa jira. Egereen ummata Tigraay riifarandamii walabaatiin murtaa'aa jiran Jeneraal ጻድቃን Gabretinsa Abiyyi Ahmad ummata Tigraay wajjin gara waraanaatti akka hin seenne araara buusuuf baay'een dhama'ee ture kan jiran qondaalli guddaan kun Abiyyi Ahmad garuu carraaqqii kiyya cinaatti dhiisuudhaan faayidaa dhuunfaatiin na sossobaa ture jechuun saaxilanii jiru. Gabaasaa qindaa'eef Siraaj Sabaaf. ከትግራይ ህዝብ ጋር ችግር እየተፈጠረ የሄደ መሆኑን አይ ስለነበር የኛውን ችግር መፍታት አለብህ። Egereen ummata Tigraay riifereendamii walabaatiin murtaa'aa jedhan Jeneraal ጻድቃን Gabretinsaa'em qondaala waraanaa miseensa koree seentiraal koomaandii Tigraay kan ta'an Jeneraal ጻድቃን Gabretinsaa'em injifannoo waraanaa humnoonni Tigraay gonfataa jiranii fi haala waliigalaa irratti Tigraay TV'f ibsa bal'aa kennaniiti jiru. Abiyyi Ahmad ummata Tigraay wajjin gara waraanaatti akka hin seenneem araara buusuuf baay'een dhama'ee ture kan jedhe qondaalli guddaan kun Abiyyi Ahmad garuu carraaqqii kiyya cinaatti dhiisuudhaan faayidaa dhuunfaatiin na sossobaa ture jechuun himeetii jira. ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር 3 ጊዜ ተገናኝተናል። በሶስቱም ጊዜ እሱ የሚያነሳው አጀንዳ ነበር። ከኔ ጋር ፐርሰናል የሚመስል ነገር ምን ላድርግልህ አይነት ነገር ደግሞ በሶስቱም የግንኙነታችን ወቅት ከትግራይ ህዝብ ጋር ችግር እየተፈጠረ የሄደ መሆኑን አይ ስለነበር የኛውን ችግር መፍታት አለብህ። Ettifuudhaanis Abiyyi Ahmad yeroo sadii kophaatti argadhee yaaddoo fi yaada kiyya kaasee fi waan hunda karaa nagaan xumuruuf yaaleen ture kan jedhe Jeneraal ጻድቃን Gabretinsaa'em ummanni mallaqaa fi humnaan hin jilbiiffannee hin jiru jechuudhaan ummata Tigraay mallaqaan bituu fi humnaan cabsuuf karoora Abiyyi Ahmad qabatee ture dubbate. በገንዘብና በኃይል የማይፈታ ችግር የለም። የትግራይ ህዝብ ከሌላው ህዝብ የተለየ አይደለም። በገንዘብና በኃይል ይንበረከካል። ይሄንን እኔ ፈታዋለሁ። አንተ በዚህ ጉዳይ ላይ እንቅልፍ ያጣህ አትደር የሚል መልስ ነው የሰጠኝ።
karoora uummata Tigraay humnaan jilbifachiisuu kanas ifatti labsuudhaan qophii taasisaa turuu kan yaadachiisu qondaalli olaanaan humna ittisa Tigraay kun biltsiginnaan bifa kanaan karoora qabatee ture boodam iizii kaabaatuu duubaan waraanname jechuun ololaan uummata biyyattii kakaasaa ture jedheetii jira. Dhimma yakkoota waraanaa fi namoomaa Tigraay keessatti raawwatamanii fi dhiibbaa hawaasa idil addunyaa irrattis gaafatamanii deebii kan kennan Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'ee hojii ofii keenyaan utuu hojjetaa hawaasni idil addunyaa haga nuti hojjenne nu gargaara jedheetii jira. Waraanni qaama siyaasaati meeshaa isa dhumaa akeeka siyaasaa tokko ittiin raawwachiistuudhaan kallattii siyaasaa dogongoraa leellisaa lolanii injifannoo argachuun akka hin danda'amnes dhaamanii jiru. Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'ee haala hiriira humnoota siyaasaa Itoophiyaa irrattis yaada kennaniin egeree siyaasaa Itoophiyaa humnoota siyaasaa hunda hirmaachise wajjin haala ce'umsa biyyattii akka murtaa'aa abdii qaban himanii jiru. Egeree uummata Tigraay ilaalchises dubbii dubbatan keessatti hireen uummata Tigraay murtee uummata Tigraay sagalee walabaa kennuun Itoophiyaa wajjin itti fufuu yookaan biyya walabaa ijaarachuun xumurama jechuudhaan deebisanii jiru. Wabiin uummata Tigraay wantoota lama irratti hundaa kan jiran jeneraalichi kunis tokkummaa uummata Tigraay fi humna waraanaa isaati eega jedhanii boodam kanneen lamaan jabeeffannaa waan barbaannu hunda argachuun salphaadhas jedhanii jiru. Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'ee qondaalota gameeyyii TPLF keessaa tokko yoo ta'an qabsoo hidhannoo sirna faashistii Dargii irratti taasifame booda waggootaaf ajajaa humna waraana waliigala Itoophiyaa ta'uun hojjetaa kan turan ta'uun kan beekamudha. Oduu teenya xumuraatiin tokkummaan mootummoota muummicha ministeeraa aangoo irraa darbaman kan Suudaan Abdallaa Hamdook waliin dilbata dabree tarkaanfii gara fuula duraatti fudhatamuu malu dubbatee jira. Kunis uummanni kuma hedduun fonqolcha mootummaa waraanni torbee dabree gaggeesse mormuun erga hiriiree guyyaa tokko booda ta'uu isaati. Suudaanitti jilli addaa kan tokkummaa mootummoota Volker Pertes akka jedhanitti Hamdook nagaadha garuu mana ofii keessaa akka hin baane ugguramanii jiru. Dilbata dabree hiriirtonni daandiilee irra kan turan yoo ta'u hedduun isaanii daandiilee cufani. Kunis gaafa sanbataa hiriira guddaan erga gaggeeffame booda. Magaalaa Ondurmaan keessatti sanbata dabree humnootiin nageenya namoota 3 kan ajjeesan yoo ta'u waliigalaan lakkoofsi namoota erga fonqolchi mootummaa ta'es ajjeefamanii 14 gahee jira. Hiriirri fi daandiileen cufaman jiraatullee magaalaan Kaartum hanga tokko tasgabbii horattee jirti. Iddoo biraatti garuu Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan aangoo qabatanii labsii yeroo hatattamaa labsuu isaanii mormuun itti fufee jira. Erga waraanni aangoo qabatees tokkummaan mootummootaa fi Ameerikaan gargaarsa Suudaaniif kennan dhaabuun rakkoo diinagdee biyyattii mudate daran hammeessuuf jira. VOA wabeeffanne.